gadaan kuni ka'umsa sirna dimookiraasii addunyaa Oromiyaa. Akkuma sirna gadaa keenya atleetiksiinis aadaa keenya. Baga ayyaana irreechaa bara 2009 isin gahe. Baga dukkana gannaati baatanii booqa birraa geessan. Atleetiksiin Oromoof aadaadha mata duree jedhuun burqaa atleetotaa kan taate Oromiyaa galaana atleetotaa taasisuuf jala bultii ayyaana irreechaa irratti fiigichi daandii irraa kiiloomeetira 10 qophaa'eera. Fiigicha hirmaattonni 50 ol irratti hirmaatan kana irratti atleetonni bebbeekamoon biyya keessaa falaa fi artistoonni, gaazexeessitoonni, abbootiin gadaa, aangawoonni mootummaa olaanoon, ambaasaaddoroonni, lammiileen biyya alaa kan irratti hirmaatan yoo ta'u, nus irratti hirmaachuuf Oromiyaan madda atleetota qofa osoo hin taane galaana atleetotaa gochuuf qophii keenya xumurreerra. Kottaa waliin fiigna. Maal kana qofaree sirni gadaa keenyaa gaammee hanga yuubaa beekamtii ni kennaa qixxeedha kabaja. Kanaaf fiigichi kun bifa addaatiin daa'immaniifis kan qophaa'e yoo ta'u, kabajaa ayyaana aadaa Oromoo kana irratti hirmaatanii dorgommii kiiloomeetira 2 kana fiiguun aadaa isaaniif tumsaa biyya dhaaluu akka danda'aniif har'uma galmeessisaa. Iddoon galmee atleetotaaf magaalaa Asallaa, Bishooftuu fi Finfinnee biiroo dhimma dargaggoof ispoortii Oromiyaa. Hirmaattonni kaan immoo godinaalee, aanaalee fi magaalota jiraatanitti waajjira dhimma dargaggoof ispoortiitti argamuudhaan galmaa'uu danda'u. Federeeshiniin Atleetiksii Oromiyaa biiroo dhimma dargaggootaaf ispoortii Oromiyaa waliin ta'uun qophii guddaa kana qopheessuu isaatiin gammachuu guddaa kan qabu yoo ta'u, Bishooftuu irratti walaa agarru. Atleetiksiin Oromoof aadaa.